akkam jirtu jecha har'as barnoota viidiyoo editingii paartii 2 hanga xumuraatti isinii qabadhee jira. Viidiyoon kun dheerachuu danda'a. Garuu hanga dhumaatti qopheessitanii ilaaltan taanaan guutummaa isaa aappii CapCut fayyadamee guutuu isaan isinitti agarsiisa. Hanga xumuraatti obsaan hordofaa yaada keessaniif gaaffii qabdan immoo koomentii irratti barreessaa. Namoonni haaraan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana immoo like godhaatii namoota hedduu biraan ga'an isiniin jedha. Kallattumaan gara barnoota keetti dabarra. Akkuma yeroo darbe isiniif kaasee yeroo kana yeroo teknooloojii amma kee jedhu kana keessatti barnoonni namni kamillee beekuu qabu yookiin barachuu qabu barnoota editingiiti. Sooshaal miidiyaa keenyaaf kan ta'u viidiyoo muraasa illee haa ta'uuti hanga ta'e tottolfannee sooshaal miidiyaa keenyarra kaawwachuu danda'uu qabna jechuudha. Kana immoo viidiyoo hamma isin agarsiisuuf jiru kana keessatti akkam goone akka editii goonu karaa salphaa ta'een baay'ee salphisee isitti agarsiisa jechuudha. Akka nama takka argeeyyuu hin beeknetti. Namoonni duraan hubattanii beektan garuu haayilaayitii yoo ilaaltan iyyuu viidiyoo kana keessaa waan gurguddaa hedduu yaadattu. Fakkeenyaaf reeshoo sooshaal miidiyaa garaagaraa namni hin hubanne viidiyoo tiiktookiif ta'u yuutuubirra viidiyoo yuutuubii immoo tiiktookirra gaafa kaa'u viidiyichi viidiyoo hawwataa hin ta'u yookiin kan namatti tolu hin ta'u. Fakkeenyaaf viidiyoo kana yoo agartan viidiyoon kun viidiyoo tiiktookiiti garuu baay'ee achi fagaatee xiqqatee ismool ta'ee kan hojjetame jechuudha sirrii miti. Kun immoo yoo agartan qarqara isaa lamaan gurraacha hedduu nama hin hawwatu jechuudha namatti hin tolu kanatti yuutuubiyaatti maxxansina taanan. Kana sirreessuuf dursinee reeshoo isaa beekuu danda'u qabna jechuudha. Aspekti reeshoo isaa ni beekna taanaan viidiyoo kana bifa salphaa ta'een sirreessuu dandeenya. Risolushiniin immoo viidiyoo tokko seefii gochuuf gaafa kaanu akkanatti risolushini qaba. Fakkeenyaaf appilikeeshiniin tokko hanga 4K qaba. Kun fakkeenyaaf CapCutiin hanga 4K kan inni qabu jechuudha. Yeroo baay'ee kwaalitiin viidiyoo keenyaa kan murteessu risolushini asitti nuti itti fayyadamnu jechuudha. 480 jira yookiin immoo 720 p jira 1080 p jira 2K jira 4K jira. Kanneen hundumaa kwaalitii ittiin viidiyoo nuti seefii godhannudha jechuudha. Yeroo baay'ee filatamaan 1080 p akkasumas immoo fireem reetiin isaa 30 yoo ta'e baay'ee gaariidha jechuudha. Kana sirreessuu dadhabuun akka viidiyoon keenya kwaalitii dhabu taasisa. Kana sirreessine taanaan risoluushinii viidiyoo keenya sirreeffachuu dandeenyudha jechuudha. Kana yeroo viidiyoo seefii yeroo goonudha jechuudha. Kanaan booda ekspoort goone waan barbaadatti maxxansuu dandeenya. Amma kallattumaan gara appilikeeshinii deemnee viidiyoo editingii wajjin ilaallu jechuudha tokkorraa kaasne. Gara pileestoorii bilbila keessanii deemtanii appilikeeshinii CapCut buusna. CapCut kan inni isinii filadheef CapCutiin hedduu firii waan ta'eef namni kamillee firiidhaan fayyadamuu danda'a. Dabalataan immoo namoonni hedduun kan isin filattan kanaadha. Bilbila keessan fayyadamtanii akkasumas hordoftoonni kiyya baay'een isaanii kan isaan fayyadaman bilbila waan ta'eef jechuudha. Karaa pileestoorii keessa seentanii firiidhaan CapCut jettanii gaafa isin sarchii gootan CapCut akka kanatti argattu. Isin install godhattu jechuudha. Install godhattanii gara bilbila keessaniitti buufattu. Ani buusee waan jiruuf openii goonee gara keessaa seenna. Gara keessaa akkuma seenneen sarfeesii kana qaba jechuudha. Fuula kana qaba. Fuula kanarra wantoota garaagaraatu jira jechuudha. Shortikatiidhaan viidiyoo baakgiraawundii viidiyoo editii gochuu rimuuf gochuu yoo barbaanne akkasumas warreen kan sirreessinu kan illee iddoo jira AI'dhaan akkamitti akka hojjennu isa yeroo biraa tokkoon diiteelii isaa ilaalla. Ammaaf garuu akka appilikeeshinii CapCut keessa seentanii jalqaba waan sirreeffachuu qabdan gubbaa isaa bakka siitingii fakkaatu kana irra kilikii gootanii gara keessaa seentu. Maaliif yoo jettanii waatar maarkii isaa yookiin immoo duubarra CapCut jedhee kan dhufu sana irraa balleessuudhaaf kan biluu ta'ee jiru kana kiloosii gootu. Diskaardi gootanii yookiin diskaardi kan jedhutti kilikii gootaniitti akkanatti achi balleessitu jechuudha. Kun yeroo isin viidiyoo keessan ekspoort gootan seefii gootan loogoon CapCut akka wajjin seefii hin taaneef isin gargaara. Kana sirreeffanneen booda bakka new project irratti kilikii gooneet gara keessaa seennee piroojeektii editingiidhaaf qopheeffanne sana yookiin immoo waraabne qopheeffanne sana fudhannee deebina jechuudha. Irratti kilikii goonee gara keessaa seenna. Gaafa irratti kilikii goonu kallattumaan gara galaarii keenyaa nu geessaa yookiin immoo gara bakka viidiyoon keenya jiru nu geessaa. Viidiyoo irra kilikii gochuudhaan select godhanna jechuudha. Viidiyoo hedduus yoo ta'e yookiin muraasas yoo ta'e. Suuras viidiyoos editii gochuu dandeessu. Akkanatti select goona. Yoo barbaadan immoo irra kilikii gootanii akkanatti gaafa isinii banu mallattoo maqasii kana kilikii gochuudhaan hanga barbaadan qofa keessaa murtanii fudhachuu dandeessu. Hanga barbaadan qofa. Mallattoo maqasii fayyadamtanii hanga barbaadan qofa keessaa murtanii yookiin crop gootanii keessaa fuutu. Irra keessaa fuutaniin booda bakka raayitii kana mallattoo raayitiin jirtu kana kilikii gochuudhaan seefii godhattu yookiin immoo gara CapCut yookiin gara appilikeeshinii CapCut kana isiniif geessa jechuudha. Akka kanatti raayitiin naa isin gootan fuudhee isinii agarsiisa jechuudha. Kanaaf tokkoon isaa akkatti irra kilikii gootanii fudhachuu dandeessu. Karaalee garaagaraatu jira jechuudha. Kanaaf jala kan oftanii iddoo add jedhu kana irra kilikii gochuudhaan gara bakka itti editii gootanii sana yookiin immoo gara appilikeeshinii keessatti seefii godhattu jechuudha. Kun akkuma argitan kana akkanatti gaafa nan add godhu dhufee jira jechuudha. Viidiyoon ani barbaade hundinuu viidiyoon ni barbaade akkanatti dhufee jira.
tokkoon tokkoon isaa irra oofnee yookiin immoo irra harkisnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Viidiyoo gara bakka editii goonutti fidannee sana jechuudha. Viidiyoo keenya tokkoon tokkoon isaa ilaaluu dandeenya. Ammaaf garuu viidiyootaan biroo heddummeessee itti dabale sana biraa balleessan tokko isaa qofa editii godheen isin agarsiisa jechuudha. Isaan kana tokkoon tokkoon isaa biraa dileetii godhe. Dileetiin gara gadii kana jirti irra kilikii gootanii eddan sarara adii itti isiniif sarareen booda kan isin dileetii gootan jechuudha. Dileetii haa goonu dileetii gootanii goonee viidiyoo tokko qofa editii goona jechuudha. Sababiin isaa yeroo keenya waan nurkaa fixuuf viidiyoo yoo dheerate. Kanaaf isin akka kanatti jara ispeesii yookiin immoo bakka itti editii gootaniitti fidachuu dandeessu. Isinitti agarsiisuuf gara kana dhufe jechuudha. Kanaaf isa kana dileetii goonee tokko qofa editii goona jechuudha. Gaafa akka kanatti inni isinii fidu fuula kana akka kanaa gaafa inni isinii fide viidiyoo keessan irra kilikii gootu. Garuu dursitanii wanta isin sirreessuu qabdan otoo umaayyuu editii hin godhin otoo umaayyuu hin sirreessin kirooppii gochuu otoo hin jalqabin otoo waan biraa hojjechuu hin jalqabin akkuma appilikeeshinii kana keessa seentanii wanta sirreessuu qabdan aspect ratio isaati jechuudha. Aspect ratioon jala isaa jira jechuudha. Jala isaa kana as harkistanii barreeffama of jalaa qabdi jechuudha. Kun yookaan tarreeffamanii jala kana jiran wantoonni kun hundi isaanii faayidaa garaagaraa qabu. Isin yeroo biraa itti fayyadamaa aspect ratio kan jedhu as jira isarra kilikii gootanii viidiyoo keessan maaliif akka editii gootan fakkeenyaaf tiktookiin jira, yuutuubiin jira, instaagiraamiin jira, wantoota garaagaraatu jira. Isa kana kan editii gochuu fi maltanii yookiin kan editii gochuu barbaadan sana irra kaawwattu. Reeshoo kana sirreessine yoo ta'e viidiyoon keessan sirrii isiniif hin dhufu jechuudha. Fakkeenyaaf kana yuutuubii irratti maxxansuuf waanan editii gochaa jiruuf mallattoo yuutuubii kan qabu yookiin immoo 16:9 kan jedhu kana irraan kaa'a jechuudha. 16:9 jechuun dalgisaa 16 oleensaa 9 jechuudha. Tiktookii yoo ta'e garuu oleensaa 16 dalgi isaa immoo 9 ta'a. Kanaaf garaagarummaa guddaa qaba jechuudha reeshoon kun. Kan akka instaagiraamii wantoota garaagaraatiif reeshoolee garaagaraatu jira jechuudha. Reeshoo biraatu jira. Isa viidiyoo jalqaba asii hojjedhe irratti agarsiisan jira jechuudha guutuusaa. Kanaaf iddoo kanatti sirreeffataniin booda sagalee miyuutii gochuu barbaadan mallattoon sagalee jirti ishiirra xuxxanii miyuutii gootu jechuudha. Sagalee barbaadan fakkeenyaaf akkanaan miyuutii godhee jirutti. Iddoo kanatti sirreeffanneen booda irra kilikii gootanii ammallee waan kirooppii gochuu barbaadan yoo irraa kuttanii hambisuu barbaadan idda akka sirreessaniin booda quba keessaniin qabdanii harkistanii kan afuu qabu karaa fuulduraatiin irraa hambisuu dandeessu. Yookiin immoo sarara adii kana sarara olee adii kana erga irra keessaniin booda bakka ispiliit jedhutti kilikii gootanii ispiliit gochuu dandeessu jechuudha. Ispiliit edda gootaniin booda kan jalqabaa yookiin kan dileetii gochuu barbaadan irra quba keessaniin kilikii gootanii jala kana dhuftanii dileetii irraa gootu. Dileetii gootanii irraa balleessitu jechuudha. Fakkeenyaaf asitti citee jira jechuudha viidiyoon kun. Gidduudhaas wanti balleessan yoo jiraate akkuma kanatti tokkoon isaa fayyadamtu jechuudha. Iddoo irraa balleessuu barbaadanitti deemtanii gara duubas yoo ta'e gara gidduus yoo ta'e iddoo itti kun biraa afuu qaba iddoo kanatti addaan cituu qaba yookiin immoo dileetii ta'uu qaba kun kan jettan ispiliitii gootu jechuudha. Yookiin immoo irraa kirooppii gootanii irraa kuttu jechuudha. Kanatti mallatti sararicha irra keewwataniin booda ispiliit gootu kanatti isinii fida. Kan irraa balleessuu barbaadan irra kilikii gootanii fakkeenyaaf kana balleessuu yoo barbaade irra kilikii godheen dileetiin barreeffamni dileetii mallattoon dileetii as jirti. Dileetii irratti kilikii godha jechuudha. Akka kanatti iddoo baduu qabu hundasaa kirooppii gootanii balleessitu jechuudha. Irraa balleessitanii duuba yoo ta'e fakkeenyaaf duubarraa irraa balleessuu yoo barbaade as kaawwadhees kana achirraa gatuu yoo barbaade dhufeen dileetii godha dan ispiliit godheen booda dileetii godha. Dileetii san godhe kana immoo deefachuu yoo barbaade isa dileetii goone kan deebisuu yoo barbaade mallattoo akka xiyyaa kanarratti kilikii gooneeti isa deefachuu dandeenya jechuudha. Kanatti deebi'ee bakka isaatti nuu deebi'a jechuudha. Akkanatti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kirooppii waan garaagaraa kukkuttanii keessaa baasuu isa keessaa afuu qabu hambisuu yoo barbaadan. Ammas dabalataa wajjin laallaa ispiliitiin waan biraatiif isin gargaara. Waan biraatiif ispiliitii goonee yookiin immoo kukkunnee kaa'uun gidduu isaa tiraanzishinii adda addaa galchinee miidhagsuudhaaf sarara diimaa adii sana adda sirreeffanneen booda jala kana uumnee ispiliit iddoo itti kilikii goonee sirreessina jechuudha. Tokkoon isaa duuba deddeebitanii gidduu adiin jiru kuni gidduu isaa tiraanzishinii adda addaa galchina. Fakkeenyaaf immoo viidiyoo itti dabaluu yoo barbaadan viidiyoo biraa fiddanii ammas itti qaxxaluu yoo barbaadan pilaasira gadi tuttanii kaatanii gara keessaa seentu gara galaarii keessanii deemtanii viidiyoo barbaadan sana immoo fuutanii yookiin suura barbaadan sana fuutanii irra kilikii gochuudhaan jala isaati aadi iddoo itti kilikii gochuudhaan as deebitanii aadiitti gootu jechuudha. Akkanatti kun fakkeenyaaf viidiyoon dhufee jira jechuudha. Akkanatti viidiyoo itti dabalaa deemuu dandeessu yoo viidiyoon isin jalaa xiqqata taate yookiin immoo viidiyoo bakka garaagaraatti kallattii adda addaatiin waraabdanii qabdu yoo taate miiksii gootanii akkanatti bareechitanii editii gochuu dandeessu. Iddoo irraa gatuu barbaadan immoo ispiliitii gootanii irraa gattu jechuudha. Karaa biraa immoo waldaa dabarsuu barbaadan kan xumurarra fiddan kana fuulduraatti dabarsuu barbaadan qumaan qabdanii
wal jala dabarsuu dandeessu jechuudha. Quba keessanii gadi qabdanii fakkeenyaaf viidiyoo kana bakka tokkotti kirooppii goonee isa qubaan qabnee isa jalqaba ture dhumarra ture immoo jalqabarra kanatti hojjechuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo editii goonu kan akka biroodkaastii adda addaa gaafa hojjennu immoo wookii adda addaa kan hojjennu akka kanatti jechuudha. Waan nama hawwatu jalqaba galchuu barbaanne akkatti isfiliitii gooneen booda amnee gara fuulduraatti quba keenya hin qabnee gara fuulduraatti dabarsuu dandeenya. Kan akkatti hojii dabarsuu dandeenya viidiyoo keenya bakka garaagaraatti jechuudha. Kun viidiyoon keenya akka inni jalqabarraa wanti gaggaariin galee nama hawwachuu danda'uuf nu gargaara jechuudha. Kun xiyyeeffannoodhaan yeroo editii goonu itti yaaduu danda'uu qabna jechuudha. Kanatti bakka isaa gochuu dandeenya. Yoo duuba deebisuu barbaanne immoo mallattoo xiyya akka dachoof taatee jirtu kana xiyya kanarra gadi tuquudhaan gara duubaa deebisnaa jechuudha. Gara duubatti yookiin immoo gara jalqabaatti deebisnaa. Nama gara jalqabaatti deebisee tan jira. Kanatti kan dileetii keessa gochuu barbaade dileetii goone kan itti da'uu barbaanne immoo itti da'uu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf bakka adii kana tiraansiishinii galchuu dandeenya. Tiraansiishinii jechuun yeroo viidiyoon sun tokkorraa tokkotti ce'u bifa miidhagaa adda addaa akka inni qabaatuuf yookiin ismuusii ta'e akka inni ce'u gochuudhaaf iddoo adii sana irra kilikii gootanii innaa isin irra kilikii gootan inni kanatti isinii fida jechuudha. Kanatti isinii fida. Kanatti isinii fida. Kana keessa isin waan barbaaddan keessaa filattanii jechuudha. Fakkeenyaaf gubbaa isaarra laayit effeektiidha. Effeektiiwwan garaagaraatu jira. Iddoo sana effeektii galchinaa jechuudha. Tokkorra tokkotti gaafa ce'u. Effeektii keenya keessa kan barbaanne effeektii gosoota garaagaraatu jira jechuudha. Kana keessa kan barbaanne irra kilikii goonee effeektii kana galchina. Fakkeenyaaf kana galchee yoo isin agarsiise argitanii mallattoo bifa akka calaqqee fakkaatu kana galchaa jechuudha. Yoon isarra kaa'e gaafa viidiyoon sun irra tarkaanfatu jechuudha. Kanaaf akka kanatti iddoo kirooppii ta'e hundumaa filannee kan barbaanne keessaa kan isin hawwatu viidiyoo keessa waliin kan deemu kan baay'ee nama hin jibbisiin yookiin kan namatti tolu tokkoon isaa kilikii gootanii akka kanatti itti gargaaramtu jechuudha. Kun daataa isin barbaada. Daataa bantanii fayyadamuu qabdu jechuudha. Gaafa waan akka kanaa hojjettan daataan bilbila keessanii banaa ta'uu qaba. Edda kanatti kan barbaadan keessaa filattaniin booda bakka raayitii kanatti kilikii gootanii achitti dabaltu. Yoo barbaadan immoo gosa hedduu jira waan ta'eef keessaa kan barbaadan filachuu dandeessu jechuudha. Amma gubbaa isaarraa kaameraa jedhee jira, bilar jedhee jira, jalqabarra overlay jedhee eegala laayit jedhee kaameraa jedhee bilar jedhee akkasitti gara fuulduraatti deema jechuudha. Gubbaa kana keessa kan barbaadan irra kilikii gootanii tokkoon isaa gargaaramuu dandeessu jechuudha. Hundisaa effeektii sirriitti nu bareechuu danda'udha jechuudha. Viidiyoo keenya kan nu bareechuu danda'u viidiyoo tokkorraa gara tokkotti gaafa inni ce'u jechuudha. Viidiyoon paartii tokkorraa gara paartii biraatti gaafa ce'u gaafa paartii tokkorraa gara paartii biraatti dabarsinu mallattoo adda addaan bifa bareedaadhaan akka inni darbuuf editingii keessatti kan nuti gargaaramnu kanaadha yookiin immoo effeektota akka kanaa fayyadamuutu nurra jiraata jechuudha. Effeektiin suuta jedhee haa deemu yoo jenne immoo jala isaatii harkisnee achi dheeressina jechuudha. Sakandiinsa akka inni dheeratu goonee akka inni dabalu taasisna. Fakkeenyaaf akkanatti gaafanni halluun wanti calaqqee kun gaafa darbu qasseedhee akka inni suuta jedhee deemu akka inni siloo ta'uuf gargaara. Akkanatti kan barbaadan keessaa fayyadamtu. Viidiyoo hundarra kaa'uu yoo barbaadan bakka all jedhu kan apply to all iddoo kan ta'e gochuudhaan hunduma isarra kaa'uu dandeessu. Yoo hundarra kaa'uun immoo barbaachisaa miti. Editingii keessatti iddoo kaa'amuu qabu qofa itti yaaddanii kaa'uu qabdu malee bakka hunda kaa'uun sirrii miti jechuudha. Tokkoon isaa bakka itti ispiliitii goggootan kana hunduma isaa tokkoon isaa irra kaa'aa deemtu jechuudha. Irruma gaafa isin kilikii gootan inniyyuu effeektiiwwan jiran isinii baasa. Masaa sarchi godhee isinii baasa. Tokkoon isaa irra gaafa keessan viidiyoon keessan miidhagaa kan nama hawwatu zuumii in zuum out ta'ee kan bareedu of keessaa qaba jechuudha. Inni biraan effeektidha. Effeektii sadiitu jira. Viidiyoo effeektiitu jira, boodii effeektii akkasumas immoo footoo effeektiitu jira. Asitti kan nuti fayyadamnu viidiyoo effeektii fayyadamna. Viidiyoo effeektii jechuun effeektii guutummaa viidiyoo sanarratti effeektii akka inni godhatu gochuu jechuudha. Viidiyoon sun bifa adda addaa keessumaa viidiyoon beeksisa adda addaa yeroo hojjetamu effeektiiwwan kana fayyadamna. Viidiyoo effeektii fayyadamnee akka adda addaatti bilbiloota garaagaraa gaggaragalchuudhaan mallattoo adda addaa agarsiisuudhaan kun akkuma argaa jirtan kana iskiriinatti argaa jirtan kana bifoota garaagaraatu jira jechuudha. Tokkoon isaarra yoo cuqaasne viidiyoon keenya akkasuma ta'a. Gararree isaarra barreeffama garaagaraatiin jira jechuudha. Qoqqoodee effeektiiwwan garaagaraa jiran nuuf tarreessa. Kanaaf kanneen keessaa kan barbaanne nuti viidiyoo keenya faana kan deemu ergaa nuti viidiyoo editii goonu sana kan hin jeeqne kan hawwatu irra keenya jechuudha. Gubbaa isaa kan barbaadan filattanii isin ofii keessanii piraaktikaali bilbila keessan irraa aappii kana bantanii akkasiin filattanii kan irra darbu jechuudha. Fakkeenyaaf tokkorra kaayyoon isin agarsiise akka kanatti mallattoo akkanaatu irratti mul'ata jechuudha. Viidiyoo keenya irratti guutummaa viidiyoo irratti mul'ata. Guutummaa viidiyoo keenya irratti mul'ata. Maaliif viidiyoo effeektii waan ta'eef osoo boodii effeektii ta'e akka kana miti.
Kanaaf viidiyoo effektii kana kan barbaadan keessaa kan isin hawwatu filtanii irra kaawwattu jechuudha. Kan isin tolee yoo barbaadan immoo irraa balleessuu dandeessu. Kanaan booda raayitii gootu. Akka kanatti isinii fida. Isin waan isa jala isaatti effektii dhufe kana barbaadan harkistanii viidiyoo keessan guutuurra kaa'uu dandeessu. Viidiyoo keessan guutuurra immoo yoo kaa'uu baattan illee iddoo barbaachise qofatti iddoo irra kaa'uun isin irraa eegama. Iddoo kaa'uu barbaadan qofa irra kaawwattu. Sun viidiyoon keessan akka inni miidhagee bareedu taasisa jechuudha. Kanaaf akka kanatti effektiin akka kanatti itti dabalama jechuudha. Effektiin kamillee haa ta'u akka kanatti itti dabalama. Kun viidiyoo effektidha. Viidiyoo guutuurratti effektii mul'atudha jechuudha. Quba fuulduraan qabdanii gara jalqabaa qofatti deebisuu dandeessu yookiin immoo gara jalqabaarra fiddanii sarara adii kana gara jalqabaarra fiddanii irra keessanii ispiliit gochuu dandeessu jechuudha. Kuttanii isa kaan irraa dileetii gochuu dandeessu yookiin immoo qubaan qabdanii akkanatti gara duubatti deebisuu dandeessu. Quba keessanii qabdanii gara duubatti deebisanii iddoo barbaadan qofa irra kaawwachuu dandeessu jechuudha. Duubarra ta'ee gidduu ta'ee iddoo barbaadan iddoo isin hawwatu jechuudha. Kanaaf akkanatti itti gargaaramuu dandeessu jechuudha. Effektii yeroo adii gootan jechuudha. Inni biraan effektiidhuma kana jala viidiyoo effektii taansee bodii effektiitu jira. Bodii effektii jechuun fuula namaa viidiyoo irratti waraabamee sana fuula waan waraabnee sana akka barbaannetti jijjiiruu dandeenya. Nama tokkicha nama lama sadii gochuu dandeenya. Akkasumas fuula isaa akka barbaanne gochuu dandeenya. Mataa isaa akka barbaanne gochuu dandeenya. Otoo baakgiraawundii yookiin immoo otoo wanti biraan tuqame fakkeenyaaf nama tokkicha kana akka nama sadii afuritti editii gochuu dandeenya jechuudha. Kana kan nuti fayyadamnu immoo bodii effektii fayyadamna. Bodii effektii fayyadamna. Fakkeenyaaf amma mucaa tokkittii kana gara sadii afuriitti jijjiiruu ni danda'a. Akkasumas baakgiraawundii ishee jijjiiruu ni danda'a jechuudha. Baakgiraawundii qofa yoon tuqe jechuudha. Kanaaf wantoota adda addaas keessaa fakkeenyaaf fuula nama sanaa geeddaruu yoon barbaade kanarra yoon kilikii godhu fuulli nama sanaa kompiliitilii geeddarama. Akkuma argitan kanan irra kaa'e sana kun akka kanatti kanan irra kaa'e sana fakkaata jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee TikTok irra akkasumas sooshaal miidiyaa biroo irratti viidiyoon editii ta'ee fuulli namaa yookiin gaafa dubbatu namni kan geeddaramu effektii akka kanatti fayyadamaniiti jechuudha. Bodii effektii fayyadamanii fuula namaa, ija namaa, gurra namaa akka inni akka jijjiiramu godhu jechuudha. Akkasumas baakgiraawundii viidiyoo sanaa akka kanatti kun waan biraa galchuudhaan viidiyoodhuma sana otoo hin jijjiiramin baakgiraawundii isaa qofa waan biraa galchuun akka kanatti editii gochuu dandeenya. Waan barbaadantu jira jechuudha. Kanaaf akka kanatti kana jala dhuftanii isin immoo diiteelii ilaaltanii waan isin dhibe immoo gaafachaa itti deemtu piraktikaaliidhaan hojjetaa deemtu jechuudha. Bilbila keessanitti buustanii edda viidiyoo kana ilaaltaniin booda waan fedhe haa ta'u waan isin rakkise immoo gaafachuu dandeessu. Akka kanatti tokkoon isaa sirreessinu. Inni biraan adjesti gochuu dandeenya jechuudha. Halluu viidiyoo sanaa yookiin immoo fiiltarii akkamitti fiiltarii akka itti daballuun isinitti agarsiisa. Jala isaa kana bakka fiiltar jettu kanatti kilikii gootu yookiin immoo bakka adjesti jettutti kilikii gootanii gaaf kana fiiltarii garaagaraatu fida. Fiiltariin maaliif isin fayyada viidiyoo editii keessatti fuula nama sanaa bareechuudhaaf yoo dukkanaa ifatti dabaluudhaaf bifa isaa jijjiiruudhaaf isin gargaara. Qofa osoo hin taane huccuu nama sanaa yookiin huccuu namni sun uffatu irra jiru jijjiiruudhaaf miidhagsuudhaaf sirriitti isin gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kanatti halluu dabalee akka inni diimatu gochuu barbaanne as keessaaf fiiltarii tokko filanneeti irra keenyaa jechuudha. Amma addaatee jira yoo ta'ate akka kanatti akka inni bifa diimaa horatee xiqqoo bareedu gochuudhaaf fiiltarii as keessaa tokko isaa fillee fayyadamna jechuudha. Kana akkuma argitan amma fiiltarii hin qabu. Fiiltarii irra gaafan kaa'u fuula bifa akka kanaa horata. Goda isaa kana qabnee dabaluu yookiin immoo hir'isuu dandeenya jechuudha. Saatureeshinii isaa guddisuu dandeenya. Akkasumas immoo halluun isaa akka gadi bu'u gochuu dandeenya. Akka inni ol ka'u gochuu dandeenya. Akka barbaadetti daballee hir'isnee gochuu dandeenya. Gubbaa isaati waan barbaanne sirreessuu dandeenya jechuudha. Kan barbaanne irra keessanii hedduu qaba. Filannoo hedduutu jira waan ta'eef. Karaa kanaan bifa viidiyoo keessanii yookiin immoo halluusaa jijjiiruu dandeenya jechuudha. Viidiyoon kamillee exactly waraabamu gaafa editii ta'u akka gaariitti editii goona taanaan viidiyoo bifa halluu hin qabne yookiin dukkana keessa jiru tokko gaafa ifatti dabaluudhaan akkasumas wantoota adda addaa halluu adda addaatti dabaluudhaan miidhagsinee editii gochuu dandeenya jechuudha. Kun fiiltariin akka kwaalitiin editii keenya dabalu taasisa jechuudha. Kan barbaanne adda keenyaan booda raayitii gootu. Kan barbaade irra kaa'uu dandeessu. Gubbaasaa gosoota garaagaraatu jira. Halluu giriiniidhaan jira, laayitiidhaan jira, akkasumas bifa garaagaraatiin jira. Isin kan barbaadne irra adda keessaniin booda raayitii itti gootu jechuudha. Bifa garaagaraatu jira. Akkasiin hubattaniifan irra kakkaa'e agarsiisa. Ammaaf kanarra kaa'itan kallattumaan raayitii irra tuquudhaan kun akka itti appilaayi ta'u taasisa jechuudha. Edda irra keessaniin booda raayitii irra kilikii gootu. Raayitii irra kilikii gootu. Isin akkanummaan sassaaqaa jiru yookiin immoo agarsiisaa jiru kanatti tokkoon isaa keessa deemtanii akka isin ilaaltanifan isinitti agarsiisaa jira. Kun hundiyyuu firiidha. Kaapkatii keessatti firii waan tokko piroo wanti jedhu hin jiru.
tokkoon isaa firiidhaan itti fayyadamtu garuu daataa bilbila keessanii banaa gochuu qabdu. Yoo barbaadan hundarra gochuu barbaadan apply all kan jedhu irra gootu. Inni biraan adjestiidha. Adjestiin immoo halluu ifa adda addaatti dabaluudhaaf viidiyoo sanatti ifa dabaluudhaaf bifa isaa fakkeenyaaf viidiyoo tokko dukkana keessatti waraabdanii ifatti dabaluu yoo barbaadan saatureeshinii itti dabaluu yoo barbaadan akka inni ismuuzii ta'u gochuu yoo barbaadan ismuuzii jechuun bifarraa wantoota adda addaa editii gochuu fuula nama sanaarraa editii gochuu miidhagsuu yoo barbaadan as dhuftanii saatureeshinii isaa dabaluu dandeessu. Akkasumas biraayitinees isaa dabaluu dandeessu. Waan hunda isaa jala dhuftanii dabaluu dandeessu. HSL kan jedhu kana jala dhuftanii bifa huccuu nama sanaa jijjiiruu dandeessu. Asittis wantoota garaagaraa as jala dhuftanii hojjettu jechuudha. Viidiyoo keessan ilaalaa quality isaa kasin jala miidhamnetiin sirriitti hojjechuu dandeessu. Bakka apply to all jedhu kanarra yoo kilikii gootan hunduma isaarra wal isiniif gaa kanaan booda right gootanii keessaa baatan jechuudha. Kanaaf viidiyoon kun amma duraan hedduu ni daalachaa amma garuu gara diimachuutti dhufee jira jechuudha. Akka kanatti warreen kana lamaan fayyadamtanii sirreessitu jechuudha. Bifa viidiyoo keessanii sirreessuuf kan isin gargaaru filtarii fi adjestiidha yookiin immoo kalarii isaa adjest gochuudha. Akka kanatti sirreessitu. Fakkeenyaaf iddoo muraasa ta'e hunduma isaarra fakkeenyaaf lammaffaarra kaa'ee tokkoffaarra kaa'ee iddoo itti ispiliitii gootan hunduma isaarra galchuudhaan sirreessitu. Inni biraan isinitti agarsiisu aadiyoo akkamitti daana yookiin immoo saawundii akkamitti itti daana sagalee akkamitti itti daana. Aadiyoo iddoo itti kilikii gaafa gootan wantoota garaagaraatu jira. Wantoota garaagaraatu jira bakka aadiyoo jedhutti kilikii gaafa isin gootan. Warreen aadiyoo jala jiran kana tokkoon isaa wajjin laalla. Tokkoon isaa wajjin laalla jechuudha. Kanaaf riikardiitu jira, ekstiraaktiitu jira, akkasumas wantoota hedduutu jira jechuudha as keessa. Warreen kana hunduma isaa tokkoon isaa agarsiisa jechuudha. Isin immoo qalbeeffadhaa sirriitti. Inni riikardiin ofii keenya riikardi gochuudha. Ekstiraaktii jechuun immoo irra kilikii gaafa nuti goonu kallattumaan gara galaarii keenyaa nu geessa. Viidiyoo irraa fakkeenyaaf viidiyoo isaa kan bilbila keenya keessaa qabu saawundii isaa fayyadamuu yoo barbaanne dhandhee viidiyoo sana irratti kilikii goonee jala isaatii ekstiraaktii barreeffama jedhu wayitu jira. Isarra kilikii goonee as deebina jechuudha. Gaaf kana viidiyoo sana achumatti dhiisetti sagalee isaa qofa select godhee gara editingii keenyatti nuuf fida. Fakkeenyaaf amma sagaleen dhufee jira jechuudha. Sagaleen dhufee jira. Sagalee kana fayyadamee viidiyoo kana editii gochuu ni danda'a. Kilaasikaalii haa ta'u akkasumas sagalee biraa haa ta'u waan biraa ta'uu danda'a jechuudha. Akka kanatti sagalee itti viidiyoo irraa sagalee fidanna jechuudha. Viidiyoo irraa viidiyoo gabaabaa haa ta'u sagalee isaa fidanna. Edda fidanneen booda akka barbaanne ispiliitii goonee fakkeenyaaf akka ispiliitii gochuu yoo barbaanne kutuu yoo barbaanne asitti kunnee isa gara tokko dileetii gochuu yoo barbaanne irra select goonetti dileetii goona. Kanaan booda isa hafe qubaan qabnee gara jalqabaatti fidanna jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa kaasee fayyadamuu yoo barbaade sagalee kana isa gara olii hafe sana dileetii godheera isa kanarraa kaasee fayyadamuu danda'a jechuudha. Ammas kan gara dhumaarratti hafe kan ammoo dileetii gochuu yoo barbaade iddoon dileetii gochuu barbaade sarara kana geeffadheen ispiliitii godha. Edda ispiliitii gooneen booda ammallee dileetii goona jechuudha. Select goone. Dileetii yeroo goonu sararri adiin nu sararamuu qaba jechuudha viidiyoo sanarratti. Kanaan booda dileetii bakka jettu barreeffama dileetii qabu kana kilikii gochuudhaan dileetii goona. Akka kanatti yoo barbaanne fi saawundii adda addaa itti hidhuu dandeenya jechuudha. Saawundii barbaanne akka kanatti hidhuu dandeenya ekstiraaktiidhaan jechuudha. Akkuma kana teekistii aadiyoo waan jedhutu jira. Isallee badaa ittiin fayyadamnu jechuudha. Jechuun barreeffama gara sagaleetti kan deebisu. Inni biraan garuu saawundii effects waan jedhutu jira. Saawundii wanti effects jettu kuni sagaleewwan adda addaa sagalee bifa kaameraa qabu bifa wantoota adda addaa jechuudha. Editing irratti fayyadamnu subscribe godhaa yeroo jennu mallattoo icon batanii sagalee dhageessisu yookiin sagalee bilbilaa sana as jala jira jechuudha. Fan saawundiin jira. Saawundoota hedduu jira jechuudha as jala. Kaapkatii keessa firiidhaan jira. As keessa dhuftanii sagalee isinitti tolu editingii keessaniif kan malu tokkoon isaarra kilikii gochuudhaan sagaleewwan garaagaraa fayyadamtu jechuudha. Daataa bilbila keessanii bantanii itti fayyadamtu. Erga sagalee isinii ta'u filattaniin booda bakka hidha'uurra kilikii gootu jechuudha. Sagalee adda bantanii dhaggeeffatanii isiniif ta'e erga isiniif ta'een booda bakka pilaasii tuquudhaan gara editingii keessanitti isiniif darbaa jechuudha. Pilaasii yoo isin kilikii gootan. Kanaaf yoo barbaadan immoo iddoo sarchii kanatti kilikii gootanii sagalee barbaadan barreessitu. Fakkeenyaaf sagalee barbaadan like jettanii yoo sarchi gootan follow jettanii yoo sarchi gootan animal sound jettanii sarchi yoo gootan sagaleewwan animalii garaagaraa isiniif fida. Fakkeenyaaf follow jedhee sarchi gaafan godhu sagalee follow batanii fida jechuudha. Follow batanii sagalee sana nuuf fida jechuudha. Waan adda addaatu as jala jira. Kana as jala dhuftanii firiidhaan argattu. Kun immoo editingii keessan akka inni hawwataa ta'u taasisa jechuudha. Erga fiddaniin booda quba keessanii qabdanii iddoo barbaadan keessu iddoo kaa'uu qabdan keessu dhaggeeffatanii duuba deebisanii dhaggeeffataa dileetii gochaa saayidaan immoo ida'aa kanatti itti gargaaramtu jechuudha. Kun jala argattu. Inni biraan saawundi noormaalidha.
Saawundi iddoo saawundi kanatti kilikii gootanitti saawundi noormaalii gara bilbila keessanii keesseentanii dhufxattanii fidhattu. Iddoo mallattoo bakka faayil manaajarii fakkaatu kanarra kilikii gootu. Sababiin isaa inni mallattoo tiiktookii qabu kun koppiraayitiidha baay'een isaa. Bakka mallattoo faayilii fakkaatu dura kilikii gootanii divaayis kan jettutti kilikii gochuudhaan divaayisii keessan keessaa bilbila keessan keessaa saawundii qabdan ofii keessan rikaard kan gootan haa ta'u kan nama biraa haa ta'u kan barbaadan edda filattaniin booda dhaggeeffataniin booda pilaasirra kilikii gootanii gara editingii keessanitti isinii dhufaa jechuudha. Erga dhufeen booda immoo dhaggeeffatanii iddoo ispiliitii gochuu qabdanitti ispiliitii gootu yookiin immoo iddoo muruu qabdanitti murtu. Fakkeenyaaf viidiyoo kana edda kilikii godhee dhaggeeffadheen booda asitti muruun qabaddoon jedhee yaadetti mallattoo sarara adii kana sarara dheeraa kana irra dangeessin boodan ispiliitii godha jechuudha. Kana achi haa badu jedhee yoo yaade. Kanaaf irra kilikii gootanii dhaggeeffatanii sanaan booda immoo iddoo ispiliitii ta'utti iddoo cituu qabutti yookiin iddoo muruu qabutti asitti muruu yoo barbaade asirra sarara koo dangeessin booda ispiliitiin godhaan. Ispiliitiin kilikii godha jechuudha. Kanaan booda ispiliitii iddoo dhugaaf kilikii gootan bakka lamatti isinii baasa. Bakka lamatti isinii baasa kan gara xumuraa balleessuu barbaade dileetiin godha jechuudha. Kanatti yoo ammas kanas dileetii gochuu barbaade dileetiirra kilikii godheen dileetii godha yoo naaf hin taane jechuudha. Fakkeenyaaf an amma hin barbaanne seeta agarsiisuuf dhaqee waan ta'eefan dileetii godhe jechuudha. Tokkoon isaa kanatti sirreeffattu. Fakkeenyaaf saawundii kana hanga xumuraa innumti kun haa deemu yoo barbaade irra kilikii godheen qarqara isaa qabnee hanga xumuraatti harkisna. Hanga xumura viidiyoo keessanii ga'utti harkistu jechuudha guutuu isaatti. Harkistanii xumuraan geessaniin booda irra deebitanii ilaaluudhaan tokkoon isaa akkanatti itti fayyadamtu. Bilbila keessan keessa saawundii ofii keessanii rikaardii gootan yookiin immoo bilbila keessaa qabdan akkanatti editingii keessanitti aadii gootu jechuudha. Kanaan booda baakii gootu. Inni biraan inni isin agarsiisu akkamitti viidiyoo yookiin footoo adda addaa akka itti daanu. Isa immoo iddoo overlay irratti kilikii gootanii add overlay kan jedhu kanatti ammas kilikii gootu. Xaxxanii galaarii keessan keessaa suura barbaadda yookiin viidiyoo barbaaddan fakkeenyaaf asitti editii gochuu barbaade niwusii adda addaa yeroo hojjennu asitti ida'uu yoo barbaade iddoo add overlay jedhu kanatti kilikii gootanii add overlay iddoo itti kilikii gootu. Jalasaa overlay illee jira irra kilikii gaafa isin gootan add overlay jedheeti isinii fida. Kun kanatti isinii fida asirra kilikii gootu. Gaafa isin asirra kilikii gootan gara galaarii keessanii isin geessetti keessaa suuras haa ta'u viidiyoos haa ta'u kan barbaadan fakkeenyaaf ispiikarii yookiin maayikii kanaan fidee asirra kaa'uu barbaade. Editii gochuu barbaade tan akka namni sun kana fayyadameeti. Irra kilikii gootanii add edda gootaniin booda akkanatti isinii fida. Kanaan booda iddoo kaa'uu qabdan edda keessaniin booda yoo baakgiraawundii isaa giriinii ta'uu baate remove baakgiraawundii fayyadamtu. Yookaan immoo kiroomaakii fayyadamtu. Jala isaa harkistanii mallattoo akka morma namaa fakkaatu edda irra select gootaniin booda mallattoo akka morma namaa fakkaatu kanatti kilikii gootu. Edda kilikii gootaniin booda kiroomaakii as jira giriin iskiriinii waan ta'eef kiroomaakii fayyadamna. Garuu yoo normaalii ta'e immoo remove background auto kan jedhu kana fayyadamna. Kiroomaakii irratti kilikii gaafa isin gootan sarkilii isinii godha. Sarkilii kana qubaan qabdaniit gara qarqaraatti buttanii halluu barbaadan select godhattu. Fakkeenyaaf giriin isaa balleessuu waan barbaadeefan giriin select godhe. Kanaan booda quba keessatti qarqara kana jala kanaa dhuftanii seetaappi isaa sirreessitu. Gaaf kana giriin isaa guutummaatti irraa bada jechuudha. Irraa dhabama. Isin bareechitanii akka inni hin fokkisnetti jala kanaa seetaappi isaa shaadoo isaa hunduma isaa ilaalaa sirreeffattu jechuudha. Akka inni noormaalii waan waraabame fakkaatutti akka inni koppii hin fakkaannetti jechuudha. Erga sirreeffattaniin booda quba keessaniin qabdanii viidiyoo kana hanga xumura irraa kaasuu yoo barbaadan hanga xumuraa keessu. Fakkeenyaaf xumura kana kaa'een waanuma namni sun maayikiraafoonii fayyadame fakkeessee editii gochuu barbaadatani. Kanaan booda zoom in zoom out gootanii quba keessaniin qabdanii maayikiraafoonii kana fakkeenyaaf iddoo inni taa'uu qabuun kaa'a jechuudha. Kun kan isin gargaaru namoota niwusii adda addaa hojjettaniif oduu adda addaa wantoota adda addaa reaakshinii adda addaa namoota hojjettaniif hedduu isin gargaara jechuudha. Yoo barbaade suura fidee askaa irratti dubbachuu danda'a. Yoo barbaade viidiyoo askaa irratti dubbachuu danda'a. Jechuudha yoo viidiyoon taphatu jechuudha. Kanaaf edda keessaniin booda hanga dheeressuu barbaadan dheeressitu. Fakkeenyaaf suura waan ta'eef hanga barbaade dheerachuu danda'a. Hanga xumuraa dheeressuu danda'a jechuudha. Maaliif waan namni kun noormaalii maayikiraafoonii fayyadame fakkeessuu waan barbaadeef jechuudha. Akkanatti iddoon kaa'uu qabu kaa'een booda irra deebi'ee ilaallee akkanatti ilaalaa deemna jechuudha. Waan sirratti waan hir'atetti dabala. Kun sirriitti waan adda addaa irratti dabaluudhaaf suura adda addaa, viidiyoo adda addaa, bataniiwwan adda addaa dabalu. Kana qofaa miti. Fakkeenyaaf niwusii adda addaa hojjenna yoo ta'ate suura adda addaa fuuldura keenya iskiriinitti finnee irratti haasa'uudhaaf akkasumas viidiyoo adda addaa keessaa murree viidiyoo sekondii 9 irra hin caalle finnee
irratti haasa'uudhaaf add overlay iddoo kana kilikii goonet viidiyoo barbaanne sana irratti aadii goonet qarqara tokkorra keenye irratti haasofna jechuudha. Kanaaf add overlay akka kanatti gargaaramtu jechuudha. Iddoo silaa dabaluu barbaaddeetti. Inni biraan tekstii akkamitti itti daana? Tekstii jechuun barreeffama adda addaa. Bakka tekstii kilikii gaafa gootan fuula adda addaa kana isinii fida. Kana ammas diiteeli ilaalla. Diroo gochuurraa kaasee akkasumas wantoota adda addaa AI fayyadamnee wanta adda addaatu jira jechuudha. Bakka add tekstii kanatti kilikii yoo gootan add text iddoo kilikii gaafa gootan barreeffama bakka itti barreessitan isinii fida. Bakka barreeffama itti barreessitan isinii fida. Iddoo kanatti waan barbaadan jettanii barreessitu. Fakkeenyaaf ani waan mata jedhee haa barreessu, barnoota jedhee haa barreessu fakkeenyaaf. Jettanii gaafa isin barreessitan akkanatti iskiriin irratti isinitti agarsiisa. Iskiriinatti. Kanaan booda iskiriin mara kilikii gootanii foontii isaa sirreessitu. Foontii garaa garaatu jira. Foontiin kaapkatii keessa jiru firiidhaan jira bakka firiidhaan. Isin garuu daataa bilbila keessanii ooppenii godhaati yookiin immoo banaati. Iditii kana hojjedhaa malee tokkollee piroo wanti jedhu yookiin maallaqa baase wanti jedhu takka illee hin jiru. Yeroo ammaa iddoo kaapkatiin aappii viidiyoo editii gochuun gargaaru keessaa moor isa gaarii kan isa taasisu kanaadha jechuudha. Firiidhaan qaba. Yookiin immoo diifoltii warreen sasalphaa warreen daataa nun barbaanne kanatti irra tuttunnee bareedaadhaan editii godhachuu dandeenya jechuudha. Garuu effektii fi akkasumas foontii isaa kan barbaanne irra adda keenyaan booda effektii garaagaraatu jira. Foontii effektii jiree tartiiban jira jechuudha. Istaayilii dabalate. Bakka effektii irratti kilikii gaafa gootan effektiiwwan adda addaa barreeffamoota babbareedanii barreeffaman hedduutu jira jechuudha. As jala kan jiran kitila ta'u kana keessa kan barbaadan kan isinitti tolu kan isin hawwatu jechuudha. Osoo asii ol harkistaniin hin dhumu. Gosa hedduutu jira. Halluu adda addaatu jira. Dalga isaa harkistan immoo gosa garaa garaatiin jira jechuudha. Bilaakiin jira, giriiniin jira, yeeloon jira, riidiin jira. Wantoota garaa garaatu jira jechuudha. Isin kana keessa kan barbaadde itti fayyadamuu dandeessu. Ani garuu isin agarsiisuufan iddoo kana dhufe isin immoo diitteel ilaalaa waan isin dhibe immoo gaafadha ammas. Akka kanatti kan barbaade irra keewwattaniin booda raayitii itti godhattu. Kanaan booda animeeshinii isaa sirreessitu. Kana jechuun animeeshin iinii, aawutii fi looppii waan jedhutu jira. Iinii jechuun viidiyoon barreeffamni keessan gaafa eegalu akkamitti akka inni eegalu. Fakkeenya barreeffamni kun gaafa eegalu akkanatti haa eegalu yoo barbaade kanarraan kilikii godha. Gaafa kanarra kilikii godhu barreeffamichi kun akkanatti eegala jechuudha gaafa eegalu. Jalqabarra gaafa eegalu. Inni kun iiniidha jechuudha. Saffisa isaa sirreessuu barbaade bakka karsariin jirtu kana tuqeetanii harkisee sirreessa. Kan feetan keessaa filattu isin kan isinitti tolu jechuudha. Gaafa eegalu kan isinitti tolu. Fakkeenyaaf kanarraa taa'uu yoo barbaade isarraan kaa'aa. Isatti aanurra kaa'uu hin danda'a. Asii ol harkistanii jala kana wantoota garaa garaatu jira jechuudha. Istaayilii ittiin barreeffamni seenee bahu seenu hedduutu jira jechuudha. Kun kan seenu duwwaadha. Inni biraan aawuti. Aawuti jechuun yeroo barreeffamni keessan xumuree yeroo bahu akkamitti akka inni bahu. Innis gosa garaa garaatu jira. Karaa barreeffamichi erga xumureen booda xumurarraa akkamitti akka inni bahu. Akkamitti akka inni wantoota garaa garaa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf tokko isaarraa kilikii godheetan isinitti agarsiisa jechuudha. Akkaataa ittiin inni bahu. Kana isinitti agarsiisuufan akkas asii ol oofaa jechuudha. Gosa garaa garaa istaayilii adda addaatu jira jechuudha. Kana ni beektu namoonni hedduun viidiyoon irratti ni fayyadamu. Barreeffama istaayilii barreeffama adda addaa kana jechuudha. Kanaaf kana keessaa kan barbaadne irra tokko isaa kilikii gaafa gootan xiqqoon masaa sarchi godhee isinii fida. Yoo inni saffise immoo yoo inni saffisee ariifatee daddafee cillim godha yookiin dukkaneessa ta'ate kan qayii kana yookiin immoo diimaa kana qabdanii harkistu. Gaaf kana suuta jedhee isin hojjeta animeeshiniin keessan jechuudha. Akka isin dheeressitaniitti jechuudha. Inni biraan loobbiidha. Loobbi kan jedhu jechuudha. Loobbiin jedhu kun barreeffamichi yeroo taa'u bifa akkamiitiin akka inni taa'u. Amma yeroo bahu ilaallee yeroo seenu ilaallee yeroo taa'u immoo akkamitti taa'a. Isa as jalaa kan barbaaddan. Fakkeenyaaf tokkoon masaarra kilikii godheen isinitti agarsiisa. Akkuma kana loobbii yookiin immoo yeroo bilbilichi barreeffamichi taa'u liisti ta'ee jira. Hedduu ta'ee jira jechuudha. Isin kan barbaaddan kana keessaa fayyadamuu dandeessu. Kana keessa olooftanii kan isinitti ta'u kan isinitti tolu jechuudha. Yeroo sana kan isin hawwatu kan isinitti tolu akkasumas namoota biroos kan hawwatu istaayilii bareedarraa animeeshinii bareedarra keessu jechuudha barreeffamichi yeroo taa'u. Fakkeenyaaf kanarra yoon kaa'e bifa akka kanaa qabaata. Bifa kanaa qabaata. Suutaa jedhu yoon jedhe immoo gara dhumaatti sisseen isiloorra kaa'a. Kanaan booda raayitiin godha. Akka kanatti duuba deebisee hanga inni dheerachuu qabu yoon dheeresse viidiyichi gaafa taphatu yookiin akka kanatti bifa akka kanaa qaba jechuudha. Kan hojjetanii barreeffamni isaa akka kana ta'a. Erga xumureen booda immoo kan irra kaa'e sanarratti sanaan keessaa ba'a jechuudha. Kanaaf bifa gaarii akka kanatti editii gochuu dandeessu. Kanaan booda raayitii gootanii seefii bakka 720 piin jiru kana dhuftanii risoluushinii isaa sirreessitu. Kan jalqaba irratti haasa'aa ture risoluushinii isaa sirreessitanii 1180 irra keessanii fireem reetii isaa 30 irra keessan hedduu gaarii ta'a. Erga kanarra keessaniin booda
export gootanii gara bilbila keessanitti save godhatanii iddoo barbaadetti maxxanfachuu dandeessu. Itti gargaaramaa viidiyoo kana laayikii gochuu hin dagatinaa, waliif sheerii godhaa. Gaafii qabdan immoo koomentii irratti barreessaa. Nagaan naa tura. Yeroo biraa viidiyoo biraatiinan isinii qabadhee dhufaa. Wantoota afan hedduu isinii fidee dhufa. Yoo inni akka kanatti beeksisa muraasa gaafanne isinii fide X irraa gochuudhaan iddoo X kilikii gaafa isin gootan automaatikaalii export isinii godha. Akkanatti itti gargaaramaa. Nagaan naa tura. Viidiyoo biraatiin wal agarra. Yaada keessan fiiqee qabdan koomentii irratti naa barreessaa. Yeroo gaarii viidiyoo biraatiin wal agarra. Nagaatti.